Welcome to our channel. Baga dhuftanii kutaa irraa kanaan immoo wanti ilaaluuf deemnu vocabulary dha. Vocabulary jechuun immoo jechoota jechuudha. Namni tokko afaan kamiyyuu baruu dura vocabulary beekuu qaba jechuudha yookiin immoo jechoota baruu qaba jechuudha. So akka kutaa irraa kanatti kan ilaaluuf deemnu nature vocabulary kan jedhu jechoota waa'ee uumamaatiin wal qabatudha jechuudha. Kutaa tokkoffaa isaa ilaallee turre kutaa lammaffaa isaa haa ilaallu. So jechi jalqabaa kanarra ilaallu waterfall jedha. Waterfall akkaataan dubbisa isaa akkasii. So waterfall jechuun maal jechuudha? Bishaan gubbarraa akka viidiyoo kanarraa agartan kanatti gadi yaa'u kana jechuudha. So fincaa'aa jedhama afaan Oromootiin. Waterfall. Mee hima tokko irraa ijaaree haa ilaallu. Himni jalqabaa maal jedha? I saw a beautiful waterfall jedha. An argeeraa yookiin immoo argeen ture bishaan bareedaa fincaa'aa jechuudha. An achitti there jechuun achi yoo ta'u an achitti bishaan fincaa'aa bareedaan argee jechuudha. Wanta darbe haasa'u jirra jechuudha asumaanu jecha saw jedhu presentiin isaa see jedha. Wanta sanne wanta darbe godhuu yoo barbaadde I saw jetta jechuudha. Fakkeenya inni lammaffaa we have a lot of waterfall in Oromia jedha. So Oromia keessatti bishaan fincaa'aa hedduu qabna jechuudha. A lot of hedduu waterfall in Oromia. Bishaanota fincaa'aa ta'an baay'eetu jira jechuudha Oromiyaa keessatti hedduu qabna jechuudha. Inni itti aanu wave jedha. Wave jennee dubbifna. Wave jechuun immoo maal jechuudha laata? Wave jechuun qilleensa yookiin dambalii bahara yookiin immoo garboota irra jiranii jechuudha. Dambalii garba adda addaa yookiin immoo galaana adda addaa irratti argamtu wave jennaanii jechuudha. Akkuma asirra mul'atu kana jechuudha. Isa kanas fakkeenya muraasa irraa ijaarree haa ilaallu. Fakkeenya jalqabaa they were playing in the wave at the beach. They were playing hanga asitti kan isaa maali? They were playing taphataa jiranii in the wave at the beach. So hiikaan isaa maali? Isaan xarafa yookiin immoo iddoo bahara fuullee jirtutti yookiin garba fuullee iddoo jirtutti taphachaa turanii jechuudha. Wanti kunis wanta darbe agarsiisa. They were playing taphachaa turan. Eenyu? They jechuun isaan. In the wave maal keessatti taphachaa turanii? Dambalii at the beach. Dambalii naannoo baharaa jirtu keessatti taphachaa turan. Fakkeenya inni lammaffaa the man who is waving to me is my uncle. Asirratti wave kan jedhu yookiin immoo waving kan jettuun hiika isa amma laalle kanan qabaatu. Waving kuni dambalii jenneeni. So asirratti waving kun maal ta'uu deema? Harka sochoosuu jechuudha. Namni tokko fagoorraa si dubbisuudhaaf harka bitaa mirga yeroo godhu sitti achi qabee waving jedhama jechuudha. Harka sochoosuu jechuudha. Si dubbisuudhaaf halaalarraa namni harka sochoosuun sun maal jedhama? Wave jedhama jechuudha. So the man who is waving, namichi harka isaa sochoosaa jiru sun to me anaaf is my uncle. Abbeeraa kootii yookiin immoo eessuma kootii jechuu dandeessa jechuudha. Okay? Akkuma agartan kana namichi harka isaa babbanaa jiru yookiin immoo sochoosaa jiru adeera yookiin immoo eessuma kiyyaa jechuudha. Asirratti Ingiliffaadhaan eessumnis tahee okay, asirratti jechi uncle jedhu kun Ingiliffaadhaan eessumas ta'uu danda'a, abbeeraas ta'uu danda'a yookiin immoo adeera ta'uu danda'a. Garuu yeroo takkatti adda baasuu ni dandeenya jechuudha. Akkam jennee eessuma jechuu barbaanne jechuudha. Obboleessa haadhaa yoo ta'e maternal uncle jennaani. Obboleessa abbaa yoo ta'e immoo adeera jechuudha. Paternal uncle jennee adda baasnaa jechuudha. Okay? Inni itti aanu clouds jedha.
clouds. Cloud jechuun maal jechuudha? Cloudin duumessa. So fakkeenyi jalqabaa kan cloudy wal qabsiisnee ilaallu maal jedha? Look at those clouds jedha. Look at those clouds. Laali at those clouds. Laali duumessa kana jechuudha. Ilaali gara duumessaa yookiin immoo fakkeenyi itti aanu the clouds are getting darker. The clouds are getting darker jedha asirratti. Duumessi maal ta'aa jira? Gurraachomaa jira jechuudha. The clouds duumessoonni yookiin immoo duumessi are getting darker. Gurraachaa jira jechuudha. Yookiin immoo duumessi dukkanaawaa jira jechuu dandeessu. So barumsi keenya kan har'aa isa kana fakkaata. Kun xumura kutaa keenyaati. Asirratti jechoota kanaa fi fakkeenya kana wal qabsiisuun keenya jecha tokko yeroo barru yeroo san hima irraa ijaaruu danda'uu qabna jechuudha. So fakkeenya har'a kanneen kanarratti hundaa'uudhaan jechoota uumamaatis ta'e jechoota biraa yeroo barattan yeroo san hima adda addaa kan mataa keessanii irraa ijaaruu danda'uu qabdanii jechuudha. So namni tokko jecha tokko argee yeroo san hima irraa ijaaruu danda'e taanaan yeroo haasawaa waa'ee sanii haasawuu barbaadutti wanta san dubbachuun salphaa ta'a jechuudha. Yookiin immoo salphatti hima barbaadu ijaaree dubbachuu danda'a jechuudha. So walumaa galatti barumsi keenya kana fakkaata. Hanga deebinee barumsa itti aanuun wal agarrutti guyyaa gaarii yookiin immoo halkan gaarii isiniif haa ta'u jenna. Have a nice time.